Ashamar kafunni akka mirtana kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Lammii miidiyaa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aa Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa qabanne saniif dhiyaanne an oduu wajjin Haydar Abdi Bilisummaati ogeessa Awwii Khadir Galatana wajjin jira hanga dhuma oduu fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin wajjin turtii gaarii oduu gaddaatiin eegala inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Aalimni Guddaan biyya Keenyaa Sheekh Muhammad Ali Adam Wallo jechuudhaan kan beekaman guyyaa kaleessaa onkuleessa 8,2020 gara fuula Rabbii imalan odeeffannoo guutuu Numer Hussein tuqindeeffate. Aalimni Guddaan biyya Keenyaa Sheekh Muhammad Ali Adam Wallo guyyaa kaleessaa onkuleessa 8 bara 2020 gara ganda Akiraa godaanan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sheekh Muhammad Ali Adam Wallo yeroo dheeraa Masjid al-Haram keessatti barnoota diinii barsiisaa kan turan yoo ta'an kitaabota diinii hedduu katabuun aalima guutuu addunyaa keessatti kabajaa fi beekamtii horatan ta'uun ni beekama. Kitaabota isaanii jidduu ibsi shaharhin sunnaanuu nasaa'ii jaldii 40 qabu hedduun beekamaadha. Aalima keenya guddaan yeroo dheeraaf dhukkubsatanii kan wal'aanamaa turanidha. Guyyaa kaleessaa gara fuula Rabbii deebi'an. Muhandisni jabaan aalimni guddaan addunyaan tun qabdu jedhame beekamu Sheekh Muhammad Ali Adam addunyaarraa godaanan. Rabbiin rahmata godhee fi bal'aa jannata isaa keessaa haa kaa'u. Sheekaa waggaa baay'eedhaaf biyya Makkaa jiraataa kan turanii fi aalima guddaa addunyaa tanaati. Kitaaba baay'ee barreessuu fi shahrlii sunnootaatis barreessaa kan turanidha. Akkasumas magaalaa Makkaa keessatti teessoo qabanii fi fatwaa fi barnoota diinii garagaraa dabarsuun beekamu. Pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa Sheek Haji Ibrahim ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin masjidni Oromiyaa hundi guyyaa har'aa salaatul ghaa'ibaa aalima keenya guddaa Sheekh Muhammad Ali Adam kan guyyaa kaleessaa Makkatti akiraman irratti salaatul ghaa'ibaa akka salaata yaamicha dabarsan. Bifuma wal fakkaatuun aalimni guddaan biyya keenyaa Haji Yusuf Ciroo Sheekh Muhammad Ali Adam du'uun gadda guddaa isaanitti dhagame dubbachuun guyyaan har'aa gadda aalimaa fi aaliman hundaati jechuun dubbatan. Oduu gabraatiin ji'a darbe keessa koreen hojii raawwachiiftuu ABO waajjira muummee Gullalleetti miidiyaaf ibsa kennan hayyuu duree dhaabbatichaa obbo Daawud ibsa hayyuu durummaa irraa akka ittifaman beeksisanii turan oduu guutuu akka ittaamitti qindeessini. Waldhibdeen adda bilisummaa Oromoo fi yookaan ABO keessa jiru ilaalchisuun boordiin filannoo biyyoolessaa marii taasiseen gareen lamaanuu bakka bu'oota filatanii akka ergaa murteessuu beeksise. Ji'a darbe keessa koreen hojii raawwachiiftuu ABO waajjira muummee Gullalleerraa ibsa miidiyaaleef kenneen hayyuu dureen dhaabbichaa obbo Daawud ibsaa hayyuu durumarraa ittisuu beeksisee ture. Gama kaaniin ammoo obbo Daawud ibsaa dubbii himaa dhaabbitichaa kan jedhaman obbo Muhammad Raggaasaa ibsa kenname dhaabbichi bakka hin bu'u jedhanii turan. Qaamoleen kunniin jechuunis obbo Araarsoo Biqilaa fi Daawud ibsaa iyyata isaanii boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaaf galfataniiru. Xalayaan obbo Araarsoo Biqilaa fa'i galfatan koree hojii raawwachiiftuu dhaabbichaa obbo Daawud ibsa irratti murtii ugguraa dabarsee kan jedhu akka ta'e boordichi ifa godhee jira. Gama kaaniin ammoo xalayaan obbo Daawud ibsaa fa'i galfatan ammoo miseensota gumii shanee kan tahan Araarsoo Biqilaa, Toleeraa Adabaa Atoomsaa Kumaa fi miseensota gumii sabaa yookiin yaa'ii walii galaa kan tahan Qajeelaa Mardaasaa fi Abbichoo Diimaa haga yaa'ii itti aanutti ugguramuu isaanii akka mirkaneessan kan gaafatee ture. Boordichi maal murteesse? Waldhibdee dhaabbichaa keessa jiru ilaalchisuun marii taasise irratti kan jedhu boordichi murtii dabarsuu isaa beeksise. Boordiin filannoo biyyoolessaa walgahii guyyaa kamisaa taa'een gareen obbo Araarsoo nama tokko akkasumas gareen obbo Daawud keessaa ammoo nama tokko filatanii akka dhiyeessan murteesse. Boordichi ammoo ogeessa bakka bu'oota qaamota lamaanii kana walitti qabamuu gaggeessu tokko filachuus murteessee jira.
Kanaanis miseensota boordichaa fi qaamoleen kanneen filatamaniin yeroo fi yaa'iin kan hundeeffamu ta'a. Bakka bu'oonni kunniin yookaan akka jecha boordichatti ogeeyyiin boordichaa filatuu dhimmichi ilaaluun yaada dhiyeessan irratti hundaa'uun boordichi murtii isa dhumaa akka kennus beeksisee jira. Paartileen siyaasaa keessatti rakkoon wayita mudatuu fi boordichi wayita iyyata dhiyeessan dhimmicha ilaaluun yaaddoo murtee dabarsuuf labsiin aangoo kennameef akka qabu boordichi filannoo biyyoolessa Itoophiyaa beeksise. Baatii adoolessaa fi hagayyaa bara dabree keessa hayyuu dureen dhaabbichaa ugguramuu ibsuun guyyoota 10 mana akka hin baane taasifamuu himaniiru. Dhimma kanarratti poolisii waan dubbate hin qabu. Bakka hayyuu dureen hin argamnetti walgahii koree hojii raawwachiiftuu dhaabbicha gaggeessaa ijoo dubbii ture. Ta'us beekamtii wal hubannaa hayyuu dureen gaggeeffame jechuun obbo Araarsoo Biqilaa yeroo BBCtti himanii turan. Ta'us ergasii eegalamee hooggantoonni ABO yeroo dheeraaf ala turanii fi waggaa 2 dura biyyattii deebi'an wal himannaa garaagaraa walirratti dhiyeessaa jiru. Kana sababeeffachuun ABO'n lamatti qoodamaa jira jechuun kan gaafataman obbo Daa'ud hin ta'u jechuun hin danda'amu jedhanii kana dura BBC deebisanii ture. Haa ta'u malee gareen obbo Araarsoon hoogganamu qoodinsa kana dura dhaabbichi keessa mudataa tureef kan gaafatamu obbo Daa'udidha jechuun ibsa dheeraa xumura torbee dabree baaseen himuun ni yaadatama. Amma dura akka gabaasanetti waajirri muummee dhaabbicha gullallee jiru kan itti fayyadamaa jiru hayyuu duree itti aanaa dhaabbichaa obbo Araarsoo Biqilaadha. Obbo Qajeelaan obbo Daa'ud waan dhorkamaniif obbo Araarsoon itti gaafatamaa dhaabaa fudhatanii socho'aa jira jechuun ji'a dabree keessa miidiyaaleef ibsanii turan. Maddi oduu BBC Afaan Oromoo irraa. Gidduudhaan ammoo oduulee gaggabaaboo isin dhageessisa. Doonaald Tiraamp wal'aansa COVID-19 waan xumuraniif hojii isaanii idileetti akka deebi'an ibsame. Tiraamp immoo gaafa jimaata qorannoo COVID-19 biraa fudhachuun nan danda'a sanbatan irratti immoo duula na filadhaan geggeessa jedhan. Pireezidaantii Tiraamp falmii TV kamisa dhufu Joo Baayiden waliin adeemsisuuf jiru keessatti of baasuu isaanii armaan dura dubbatamee ture. Yeroo ko falmii gara onlaayinii gubbatti xumuruun qabu jechuudhaanis dubbatan. Oduu biraatiin ammoo miseensi paarlaamaa Gaanaa tokko ajjeefame. Miseensi paarlaamaa Gaanaa tokko har'a ganama osoo duula na filadhaa geggeessanii deebi'aa jiran rasaasaan rukutamuu ajjeefamuu isaaniillee himame. Oduu gama biraatiin paarlaamaan gamtaa Awurooppaa baqattoota biyya Sacuudi Arabiyaa Itoophiyaa jiran mirga namoomaa sarbamaa jira waan ta'eef akkaataan qabiinsa isaanii akka hatattamaan sirraa hojjechuun beeksise. Oduu gama biraatiin qarreewwan magaalaa Londanitti argaman guyyaa har'aa hiriira nagaa bahan. Uffata keelloo uffachuudhaan hiriira nagaadhaan mootummoota isaanii afotti kan ba'an yommuu ta'u qarreewwan kunniinis nama 6 ta'uudhaan kan hiriira kana gubbatti argaman sababa COVID-19 wal qabsuudhaan seerri biyya London kan hayyamame nama 6 ol hiriira ba'uu kan dhorkamillee ta'u nama 6 guyyaa har'aa hiriira isaanii sagalee isaanii dhageessifataa oolan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Lammii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan oduu fi odeeffannoon gabaaboon guyyaa har'aa qabannee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee simdhaan itti fakkaatti. Ani oduu wajjin Haayidar Abdiilusummaan ture, ogeessa Awwii Kadirna wajjin ture. Oduu biraatiin hangolee dachaanutti akkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti nagaa isiniif hawwine.